Oduu gammachiisaa dubbattoota afaan Oromootiif barattoota kutaa 9 hanga 12 jirtan hundaaf barattoonni keenya barnoota qulqulluu fi bifa bareedaa fi ifa ta'een kanaan dura afaan Oromootiin argachuun rakkisaa akka ta'e ni beekna. Amma garuu afaan keenya eenyummaa keenya kan jedhuun chaanaala Afaan Oromoo Academy jedhu isiniif qabannee dhufneerra. Chaanaalli kun barnoota kanneen akka fiiziksii, keemistirii, baayoloojii, maasii fi afaan Ingilizii fulbaana tokko irraa eegalee bifa bareedaa fi qulqulluu ifa ta'een isiniif dhiyeessa. Kanaafuu isinis chaanaala kana subscribe, like, share gochuun nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Fulbaana tokko irratti wal agarraa. Horaa bulaa deebanaa Afaan Oromoo Academy. Yeah.